account or her account in America, and then that person is gonna send her in the place she living, or any person living Kenya. You guys, you can believe them. Give the number from Kenya, like a M-Pesa. I will send it. I have account M-Pesa, but her, I cannot help her to send her account. Or if So you you speak couldn't Somali, send do you speak Somali? you couldn't send it directly from your account to Ethiopian account like CBE. No, I You can't. can you, No, I so can't do that. Dopey said I will send you my Zelle, then you're gonna send the on my Zelle. She said like that. Exactly. If you have a Zelle, I will send you, and then you send her. Okay, Dopey Nerginefi. Let me ask her. Okay. Ilunis Mubarakis Zeli hin qabani bar ilala Oromo namni Okay, afaan namoonni qabdan hirkaa fi kan namoonni zeel qabdan. Namoonni zeel qabdan dubbiin hin mijanneef natti fakkaata. Mee as keessa namoonni zeel qabdan. Mubee kan kee yoo jiraate kee irratti agalu qaba. Zeli mubee itti godhuu hin danda'u tokkoffaa. Lammaffaa Zeli Ameerikaa keessa qofa dalagaa. Juba, did you send me a message? Yeah, I sent you my number, and you didn't send me your number. Okay, And I'm driving right now. Let me check right now. Wait. And tell her, my dear sister, I'm so sorry. Don't cry. Inshallah, you will succeed. Inshallah. Thank you, brother. Appreciate it. Thank you so much. Yeah. Okay, share godhaa fi tap godhaa ummata accountiin isii akkuma isinitti mee profile jala jira. Accountiin wanti isin gaafattan hin jiru. Gaduma qabaa profile isii jala hin mul'ata. Okay, I just send it to you. Okay, Juba, I just send it to you right now. Just tell me right now. It's okay. Oh no, erge fi jira accountii no no. Mubarak so baka Mubarak waan jette jedhin kana chuba. Yoo dandeesse gastii guddisii mubeena dubbata ayye. Tap share godhaa ummata. Mubee waa dubbadhu waa jedhi mucattii kana amaanaa sitti kennannaa nurkaa fuudhii. Yaa warri komentii mubee waa jedhi jedhani Mubaarak nurkaa fuudhu hin danda'an waggaa 2 guutuu wajjin booyan dadhabeen jira. Wanti isiin hin ta'in hin jiru addunyaa kanarra. Gastii guddisi ijaaruu akkasitti osoo hin taane gastii guddaa godhii mubeen biizii jiranitti fakkaata siifu. Share godhaa ummata. Gastii isa guddaarra godhii haga mubeen mijatuu fi. Beekwa maal akka guutan. Wani moni daraasa. Gastii keessa seenii guddisi qobaatti. Bakka gastii gadi tuqeetii leerii keessa seenii isa 8 irra godhi. Maqaa kunuu akkasitti taa'u dhisi maqaa. Share godhaa fi ummata. Mubeen hin mijanneef natti fakkaata. Waan tokko sharing godhina Mubarak waan jette jedhi Mubarak. Gargaarsi eenyuun barbaadu ani bakka nagee jira. Gebada ummato. Bifa nergaansi kaa'e meemenaa deebisii. Amma maal ta'e beektu yeroo danuu akkasumatti qoosaa goonee mucaan kun wallaahi rabbii kottaa kakadhaa isii biratti dubbachuu barbaadu malee rakkoo hamaa keessatti nummoo warra yoo namni du'e malee boo'uun beene taani geessanii warra kawantii si barreessan barreessina nam tokkon barreessina akawantii maali barreessaa jirtu gargaaruu fi maashaallah mee gargaaraame Accounti ko mani erga maxxansa ammum geera profile ko jalatti. Himattee dadhabde. Dozaraan waa tokko taate aanaan hangafee feemasoota Oromoo guutuutu kucaa kana ajjeese. Isheen quba qabaadhaa nagaatti gara kooti. Deemini nu bebaalla.
إلو القشاني أمدين إلو القش አመድ ስልኪ ከና ያርቂ ዳፊ Zara, ويلو wani yawa duk kuma ji da masu gamce da na amma farko a wata kana masu biyar rigera wani yawa wala ku yawa yi gaba by the way warra media itu media boda eenyummaa isaanii ni min jaalata abdiinatti isintu nattore amma kan akkan jiraadhu godhe garuu galatooma ulfaadha ani waan isinii deebisu siin qabu si garuu na yawa wara ilu I'm sorry mo ta manja yo dana yo Hello. porti wala no ni goya yi gaba ni abana argattu maaltu maal ta'e kana beektaa? Dubbisitti fixe obboleessa koo rabbiin ammallee umrii kee dheeressu si argee fi sun taane dudubbee gad dubbataan ture. Kan sis dudubbee si dubbataan ture kan kee dubbee gad dubbataan ture jedhu. Namni akka keetii 10, 15, 20 tu jiraate warabbal kaaba gaarii gaarummaa isaan beekamne jedhu. ko bisatti share Ani isiin natti himni akka inni garuu jara kana support godhu godha jecheen beekaan akkasumas jechuudha. Geessanii fakkeessuu keessaa baanu fakkeessuudhaan mucaan kun erga yoomiitii boossi asirra teessi erga yoomiitii boossi rabbii jedhan yaalchisa mana hakimii hin qabna mana hakimii oromoo gullallee jinnillee jaankaallee maalollee tanii itti moggaaftan sana keessa nam tokko ittiin of itti fuudhee mucaa kana kanas nan danda'anii maqaa mana hakimii keenyaatiin hin dandeenye dirqama kanas nama fira qabu yookiin immoo xiqqoo si beekamtii qabu yoo ta'e kufatee lafatti lafa obboleessa koo mana hakimii hundi juubaan jedhan nagalchaadhaana ofitti fuudheen diraadha mana hakimii hin dhabamne. Zara hojii hojjechuu dandeetta amma Juubaan $100 zeelii natti godheera harki siin Ahmadiin $100 ergeera Mubaarak. Harkiseera. oge amma kuma 40 jala argatte jechuun illee kuma 20 argeera. Assalamu alaikum. Galatoo miinu. Alaikum assalam. My dear sister, I think you get it right. You tell me I got it. Yeah, tell my sister, this girl, pray me God and God bless you. And I'm telling you, all of you, we are brothers and sisters. We have to help each other. When you see your brother or sister suffering, we have to help each other. Wallah al-azim. Trust me. Yeah, if you well- help your brother or if you help your sister, God he gonna help you too. Inshallah, that is my all help. And explain her. This is my sister, please. Okay, Zara waan siin jedhe ani inni Oromollee miti Sumaaleedha. Obboleessa keenya kan Sumaaleeti nu obboleeyyanii wal bira dhaabbachuu qabna wal gargaaruu qabna. Du'aa anaafillee godhi $100 natti ergeetiniin jira na bira gahee jira siif ergaa so akkasitti du'aa godhiif isaallee jabaadhu siin jechuu jira. galatooma ulfaadhu jedhin rabbi siifaa kennu rabbi fayyaa siifaa kennu jedhin wanta hunda jaara fayyaatu dursa. He said, may God bless you and give you your health. That's the first thing in people's priority, you know. So may God give you your health too. And she speaks Somali. He doesn't speak Somali. He's Somali from Dagetta, Zara? No. Okay, inshallah. I feel so sad. And if I pray God, if I pray, I will pray you God, inshallah, my sister. Why is you've got a salata here? Faashinii akkaawuntii barreessaa jabaadhaati. Amma galchite of irraa qabdi akkaawuntii. Okay, thank you, Juba. Okay, guys. Inshallah. Bye bye. Inshallah, thank you so much. Jazakallah. Maduudhaa Aye, barreessaa akkaawuntii. Kama iluun jedhe irratti namtichi dhibbaa anillee dhibbatti sii dabala. So 200 jedhe. kuma 60 geenne deema kuma 60 19 geetti taate hojjetan bichaa kuma 20 ergeef 60
Zara, Accounti ishee as jira. Zara. Oh, wayii. Ati mana nyaataa dalagaa turte amma fayyaan kee akka hojjechuu hin dandeettu waan akka kaffee fa'aa waan adda addaan hojjechuu hin dandeettu jechuudha. Hojjetattee. Amarra hin danda'u. Amarra hojii humna hojjechuu hin danda'u garuu dunaa bantanii. Kanamaa osoo hin taane. Kanamaa osoo hin taane. Mana nyaataas haa ta'u mana bunaas dunaa bantanii an fuuldura uummata kanaa bakka hojjedhee nama ta'uun barbaadan. Rabbi yoo na fayyise bakka hojjechuu barbaada. Akka durii kootii nama gargaaru barbaada. Zara ko illa dhage Zara waan sin jenna dhage bisaa dhagaya dhage wanni tokko namni sin hifatu takka jedh wanni ati ofitti himuu qabdu nama rakkisee nama fachiise kan rabbiin ganama sii fide kan dhalattee kan beekne kun karaa deemume amma kanatti erge kun kana laaluu qabda namni nama rifatu namni ofii isaatii fayyaan tuni akka amma lafaan hin dubbatanii miti yoo dhugaa fayyaa beekuu barbaadde hospitaala dhaqii jedhan yoo maal maanaa fayyaa yoo beekuu barbaadde jedhan si galeemi so kanaafuu hagam akka keessa jirtu dhiphina keessa jirtu siif rabbi qofa beek namni tokko bakka kee bu'ee sirraa beekuu hin danda'u garuu haga dandeenyuuni namni si bira dhaabbatuun si gargaaruun haga fedhe namni si abshir siin jedhee si bira dhaabbatuun ati si jajjabeessuu qaba malee ati ofii keetii namni na hifatinaa san of keessaa baas please. Namni abbaan fedhe kasiifatu hin jiru. Rakkina dhugaa qabda waan dhokataa miti. Waan qabatama ta'e waan qabduuf namni qabatama waan qabatama harkaa qabu waan itti salphattus hin qabdu. Kijibdee dhufaatiin hin jirtu miidiyaa kana gubbaa. Akkuma arginu akkuma beeknu. So tasgabbaa yaadatii please. Wallahi ajandaa si dhaggeeffadhu waa tokko sitti mala. Mucaan kun waa tokko taanaan wallahi summa wallahi waa tokko taatee nama jette yoon itti gaafatamaan tokko faan isini dhaggeeffadhaa. Warabbal kaaba an dhimma kana keessa yeroo hoggaa lama guutuutti kana taarti. Hoggaa lama guutuutti taarti. Sini galee teessanii garuu waan tokko waan uumame ajandaadha jechuun keessan jiru gara kooti wallahi suma dhugaa jechuudha mana cuma deemee iluu fayyee hojii mana hojii Zaaraan illee kudhan si dabarsi. warri waa ergitaniif galatooma Mubaarak namni beeki mucattii tan akka argetti malee akka isin irra turte hin beeku yaa dhiiroo ubbatti yeroo jalqabaati fi Oromoo walitti